Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi Ameerikaa wixataa qabaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabaga saasaditti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kadabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii Naayilsaatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Roobii sadaasa 18 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 9 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Koonsoof naannoo isaatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni hidhannoo hin qabne walumaa galatti 15 ajjeesamuu dubbatu jiraattonni bilbilaan VOA'tti himan. Kan eega jalqabame torban lamaan guutiin waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa keessatti fidu dabalaa jira jedhu xiinxaltoonni. Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu fi namoonni hidhannoo hin qabne ajjeesamuun maaliif daddabalee mul'ate? Kanarratti hayyoota haala naannoo sanaatti dhiyeenya qaban lama dubbisnee jirra. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Produuseriin Tamsaasarraa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara soraattan sinda. Gaafatamaan guddaa waraana Itoophiyaa Itamaa Joor Biraanuu Juulaa jedhetti waraana Itoophiyaa seera kabachiisuuf bahe mata waraanaa cufattuu mo'uutti jira. Akka jechitti gaafatamaa waraana Itoophiyaatti waraanni Itoophiyaa Tigraay gama dhihaa Danshaa Bakorii haga Adigos Hadi Hagaraay Hadi Guzmaan cabse seeneetiin arda Shiraaroo to'ate. Tigraay gama kibbaatti ammoo Waajaa haga Koron fudhateetiin durma deemuu jira jedhan. Tigraay gama bahaallee carcar mehoone raayyaaf qobboo fudhateetiin da'oo dhagaallee caccabsee jedhu. Gamhaan nammoo akka bulchiinsi labsii muddamsuu jedhetti gareen waatfaani misooma hedduu balleessuu jiran naannoo isaanii keessa. Karaa Maqaleen dhaqan irra riqa gugurdaa 4 cabsan Shiree Faksumilleetti karaa asfaaltii qotanii boolla tolchanii jedhan. Gamhaan nammoo tarkaanfiin mootummaan garee waat irratti fudhateeni. Ibsee bisaaniif bilbilii torban tokkoof lamaa xaabadalleen akka warri lafa jedhee jedhanitti amma dhaayyuu deebi'anii jedha Masfiin Arraagee oduu achi ergeen. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa Mike Pompeo waraanii TPLF lol biyya alaallee wal qabsiisuu fi torban darbe keessa Eertiraa loluun waan ta'uu qabaatii miti jedheetiin morme. Tanumaafuyyoo akka TPLF fi bulchitoota Itoophiyaa muddamsuu tana dhaabaniitiin naga deebisanii nama nagaalleetti isaan gaafannaa jedhe Twitter irratti kalee barreesse. Embasiin Ameerikaa Itoophiyaa jirulleen kalee ibsi Twitter irratti baaseen sochii waraana naannoo Tigraayitti jiraniin intarneetiif bilbilii cite hin deebinee jedheeti. Embasiin Ameerikaa tokkummaa mootummootallee dabalateetiin yoo danda'am lammii isaa achi baasu ta'uu baannaan ammoo fulmu jiranitti akka ufeegan gaafate itti dhaame. UK Ministeerri Hajaa Alaa Afrikaa James Dadridge ergaa Twitterii kalee barreesseen akka muddamsuun Itoophiyaa keessa jirtu ariitiin dhaabattu gaafate. Waraan torban dabre Eertiraan lolan jedhee fi jeequmsi Itoophiyaa keessa jiruuni siniifu jedhaniiti naga namaallee tissuu malanii jedhe. Dhaabbilee qarqaarsaa waliin ta'aniitiin jara waraana baqata kan qarqaaruuf itti jirraa jedhe ministeerri kunin. Bulchiinsa naannoo Hararii waraanaatiif galmee seer malee horii walitti guuran qabe warra tanaan shakkan 14 mana murtii dhiyeessee jedha. Akka addis chokkoloodu achi ergeen jedhetti warri tanaan shakkame qabame waraan biyya kaduriifa. Akka taanaan itti gaafatamaa poolisii aanaa Komaander Naasir Badir jedhetti warra qabam keessa sadarkaa waraanaatti haga koloneelii gaafaatti keessa jira. Jara kana uummatatti odeeffannoo poolisii kanneen qabanii jedha. Waan jara kanarra shakkanii qaban keessa raadoonii waraanaatii fi ministeerri waraanaa fayyadaman. Warra qabam keessaa gi tokko maraata of fakkeessee qabanii jedha ummati naannoo isaa akka eegatu gaafannaa jedhe itti gaafatamaan kunan. Itoophiyaatti namee dhiyoo tana bulchiinsi naannoo Tigraayiif yeroof jedhaniitiin filan Dr. Muluu Neggaa hojiin isaa taqara bulchiinsir deebi'anii jaaruu jedheetiin VOA'tti. Dr. Muluu seermaan maarii federeeshiniitiin filanii jedhe akka jechaa Dr. Muluutti chaarteriin haara'ee naannoon bulchanillee yaayyuu qophoofte. Eegii hojii mootummaan ammaan tan itti jiru kan tun dhumatte hojii rooltii jedhee jedhe Iskindar Fireew ka oduu tan nu erge. Waldhabbii dhiyoo tana mootummaa naannoo kibbaa gara Konsoo keessa dhalatteen nama 15tti tana lubbuu dhabee jedhe. Itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni Obbo Alemaayyoo Baawudee waan rakkoo tana qorachuu jiranii jedhee jedha. Yoonataan Zabdiyoos oduu achi ergeen yaalanneen nutti. Bulchiisa naannoo kibbaa godina Koonsoo aanaa Daraashee Aleenaa fi Amaaroo gandeen Buniitii fi Gomaayidee akkasumas magaalaa Saganii fi naannoo isheetti qabeenya uumamaa irratti walitti bu'iinsi waggoota dheeraaf gaggeeffamaa lubbuu namaa galaafataa ture sun ammas itti fufee jira. Godina Koonsoo fi aanaa addaa Aalee gidduu ganda Koolmee keessatti
irra deebi'uun walitti bu'iinsa uumameen namni 3 ajjeefamanii kanneen biroon madaa'u ijaan argineerraa kanneen jedhan VOA'f ibsanii jiru. Nagaa eega dhabnee kabubbullee ta'uus xumurri tokko ittiin kennamne jechuudhaan jiraattonni mootummaa bulchiisa naannoo sanaa fi kan gandeen isaanii komatu. Gama kaaniin magaalaa Saganiif naannoo isheetti haleellaan gaggeeffamaa jira jedhameen namni siviiliin 12 ajjeefamaniiru. Hidhattoota naannoo fi kan Onag Shaneetu harka keessaa qaba jechuun jiraattonni maqaan isaanii akka hin ibsamne dubbataniiru. Itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa ka bulchiisa naannoo Kibbaa obbo Alamaayyoo Baawde walitti bu'iinsi jiraachuu mirkaneessanii naannoo tasgabbeessaa fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa qorataa jirraa jedhaniiru. Baatii 5 dura aanaa addaa Aallee fi godina Koonsoo gidduutti abbummaa lafaa irratti gaaffii ka'ee hordofee walitti bu'iinsa uumameen namoonni 25 caalaan ajjeefamuu fi abbaa warraa kumaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaanuuf dirqamuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Akka warri lafaa jedhutti rakkoon Binishaangul keessaa kaanamii irratti lubbuu dhabuu fi jiru ammallee fala hin arganne. Warri lafaa bulchiinsaayyuu tanaan himata. Bulchiinsi ammaa ammoo caasaa bulchiinsa haaraa ijaaramuu jira jedhe. Guyyaa lamaan durallee takka warri lafaa jedhutti nam 3 tanaan lubbuu dhabna. Rakkoon dhiyoo tana nama gara 40 dhiyaatan irratti fixanillee fala hin arganne jedhee jedhe. Arrallee akkuma kanaa jedhu warri lafaa bulchiinsi ammaa ammoo ergamtoota Iwaatitti akka nam fixuu jira jedhe. Suni itti gaafatamaan biiroo nagaa naannoo suni Gaashuu Dhugaas dubbiin Iwaattuun dhiyootti dhumattii fi jedhee jette Asteer Misgaanaa oduu tanachi ergite. VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo kan Joorjiyaa dhaqeetiin bulchoota biyyisuuniitiin Tibiliis keessatti wal mari'ate. Walabummaa Joorjiyaa akka deeggaruu fi demokiraasii biyyisuunillee jabeessuuf mirkaneesseef Pompeeyoon biyyoota jaalleewwan Ameerikaa, Awurooppaa fi jidduu galbahaa jiran jedhetti imaltuu dhaquu jira. Pireezidaantii Joorjiyaatiif muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'achuuf karoora qaba. Ameerikaan Joorjiyaa gargaaruun dhiiftuu jedhe. Keessattuu yoo Raashiyaan ukkaamsiteetiin biyyitan irtaa'uu jirtutti jedha. Kutaa Joorjiyaa lam Saawuz Oseetaa fi Akaaziyaa ganna 12tiin dura Raashiyaan irrumaan fudhatteetiin amma harka qabdi. Pompeeyoon achumaan Israa'elillee dabreetiin muummee ministeera biyyisuunillee wal mari'ata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleellee itti gaafatamtoota mootummaa keessaa tokko hojii irra buuse. Namni hojii irra buusan kunin daayirektari caasaa nagaatii fi to'annoo nagaa caasaa nagaa elektirooniksiiti Christopher Krebs. Namni kunin filannoo Ameerikaa irratti dubbii dhara dubbatee jedhanii hojii irra buusan. Krebsiin kunin filannoon Ameerikaa tabarana pireezidaantii Tiraamp jedhsuun hin taane hin hatamne wanni waliin dhaamelleen hin jirtuu jedhetiin dubbate. Namni hojii irra buusan kunin dhuga jenne ammallee sunum jenna borillee sunum jennaa jedhetiin Tiwiiterii irratti barreessa. Pireezidaantii Tiraamp filannoon Ameerikaa tabarana waan seer filannoon guutiin hedduu qabna sitaan ammoo seeraan gaafannaa jedheetiin marroo hedduu Tiwiiterii irratti barreessuu jira. Joo Baayiden namni filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa mo'ate jedhanii labsanii fi bulchiinsaaf of qopheessuu jira. Waan nagaa biyya irraalleetti kalee odeeffannoo mootummaa irraa argate. Dhaabbilee mootummaatiin wal mari'ate. Baayiden sila ammatti mootummaa yayyabachuuf bajet argateetiin waan hedduu qopheeffachuuf eegachuu jira. Bulchiinsilleen hojii mootummaa ittaanu kennuuf sila ammatti waan hedduu mallatteessee qopheessuuf malee jedhe. Obomboleettiin Awutaa jedhani ardii Sentiraal Ameerikaa irra maruu jirtu taanii xiqqoo miil cabsattuun lama ammaan tanallee Nikaraagwaatti bubbeef lolaatti gadhiisuma jirti. Hagee dalakanii qofatti akka dhaabii to'annoo qilleensa Ameerikaa Maayaamii jiru jedhutti Awutaan sa'aatiitti kiiloomeetirii 65 ceetee Honduuraasuu dabarte. Obomboleettiin tunin edan qof bisaan laf kiiloomeetirii 7 haga kiiloomeetirii 20 gahan lafa gallakkif jedhanii eeguu jiran warri dhaab qilleensaa. Haa taatu ammoo miil cabsachaa deemuu jirti. Bubbeen bubbiftuun tunin Khalefa sa'aatiitti kiiloomeetirii 210 caali ceetee Nikaraagwaa geette. Adoo sun hin beekanu humni dabalatteetiin sa'aatiitti kiiloomeetirii 250 ceeteetiin sadarkaa 5 orgeetti. Waan itti qajeelti garballee gargaggalcha biyyatti facaafa. Ruutiin waraansi naannoo Tigraayitti geggeessamaa jiru dhiibbaan inni biyyoota ollaa sanaa akka Sudaan, Eertiraa fi Somaaliyaa keessatti fidu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Gabaasaa Mohaammed Yesuuf Naayiroobii irraa erge tujubeetu dhiyeessa. Loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa lola torban lamaa booda magaalaa Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 120 irra kan jirtu magaalaa Alammaaxaa to'annaa jala oolchan. Mustafaa Alii hayyuu dhimma nageenyaa ka gaanfa Afrikaati. Alammaaxaa to'atuyyuu mootummaan federaalaa walitti bu'iinsa yeroo dheeraatu isa eeggataa jedhan. Alii Act 1 Translation. Kun Itiyoophiyaan fuula duratti tarkaanfataa bakka itti dabalaa qabachuu akka dandeessu mul'isa. Garuu yeroon isaa ulfaataadha. Waraansi kun tarii riphxee loltummaa ulfaataa finiine kan Iwahaatiin fonqolchuuf ulfaataa ta'etti jijjiiramuu malaa jedhan. Loltoonni Tigraay maadhee waraanaa raayyaa ittisaa irratti haleellaa raawwatan erga jedhamee booda baatii kana keessa loltoonni mootummaa Itiyoophiyaa loltoota mootummaa naannoo Tigraayiif amanamoo ta'an irratti haleellaa oofan. Waraansichi duruu siiviilonni 20,000 ol ta'an nageenya isaaniif sodaatanii gara Sudaanitti akka baqatan gochuunsaa
rakkinni namoomaa naannoo sana hammaataa deemu mul'isa. Guyyoota dhiyoo as waraansichi hammaatee jira. Pireezidaantiin naannoo sanaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii haleellaa misaayilaa Eertiraa irratti raawwachuu isaanii ibsanii haleellaan itti dabalaa akka jiraatullee akeekkachiisan. Tigraay Eertiraan nu waraanuuf loltoota ishee nutti ergitee himannaa jedhu Eertiraan ni haalte. Aliin akka jedhanitti hirmaannaan Eertiraa mootummaan Itoophiyaa waraansa sana injifachuuf carraa qabu ni cimsa. Alii Act 2 Waraansichi du'atti dabalaa akka jiraatu ka saaxilu yoo ta'u walitti bu'iinsa kanaanis baqattoota hedduu jiraata. Eertiraan seenuun humnoonni Eertiraa teessuma lafa sanaa beekuun isaanii Abiy Ahmed akka irra aanu godha. Sababiinsaa martinuun isaanii Tigrootaa jedhan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dilbata darbe akka jedhanitti humnoonni isaanii lola kana dura dhaabbachuu akka danda'aniif deeggarsa biyya kabiroo akka hin barbaachifne tuqan. Guyyoota dhiyoo as lola waraanaa tasgabbeessuu akka gargaaraniif loltoota Somaaliyaa keessa turan hanga tokko gamasii baasaniiru. Tarkaanfiin kun immoo Somaaliyaa irra dhiibbaa hamaa kaa'uu malaa jechuudhaan dhaaba rakkoo addunyaa qoratu ICG'tti daayirektarri sagantaa Afrikaa Comfort Iroo beeksisaniiru. Iroo Act. Kun keessumaa innaa Somaaliyaan filannoo paarlaamaaf pireezidaantiif qophaa'aa jirtuuf muummicha ministeeraa Itoophiyaaf pireezidaantii Somaaliyaa Mohammad Abdullaahi Farmaajoo gidduu hariiroo cimaan waan jiruuf Somaaliyaa balaarra buusuu mala. Dhimmi akkaan yaaddessaan yeroo ammaa kan nageenyi ishee laaffataa ta'e Sudaaniif Somaaliyaan immoo innaa filannootti deemaa jirtutti maal ta'uuf akka jiru jedhan. Biyyoota uffee Saharaa gad jiraniif xiinxalaati kan nagaa akka ta'an Toomaas Marfii gama isaaniin walitti bu'insichi haala nageenya biyya keessaaf rakkisaa ta'a jedhan. Marfii Act. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa, Somaaliyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessa walitti bu'insa bal'aan kan jiru yoo ta'u, raayyaan ittisaas sana to'achuuf yookaan keessumaa humnoonni nagaa eegumsa naannoo sana gochuu sadarkaan dandeenya irra jira. Mootummaan federaalaa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin waraansa irra jiraachuun dandeettii jiruuf daran rakkisaa akka ta'uuf Abiy loltoota Somaaliyaatti bobbaasuu ilaalchisee murtii cimaa akka murteessan dirqisiisa. Kun immoo Amisoom haa ta'u kabiroof jechuudha jedhan. Amisoom gurmuu gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa keessaati. Yuunaayitid Isteets tokkummaa mootummootaaf humnootiin addunyaa martinuu lolli dhaabatee tattaaffiin araarteessummaa akka jalqabamu gaafatan. Mootummaan federaalaa garuu hoogganoota naannoo waliin marii kamiinuu akka hin geggeessine waan ibseef kun hanga ammaatti COVID-19 qabamanii Yuunaayitid Isteets keessatti baay'ee dabalaa jirutti kasilaa vaayirasichaan baay'ee miidhamti jedhamtee tilmaamamte ardii Afrikaa keessatti agi lakkoofsichi dabale xiqqaadha. Miseensa gurmuu hojii dhimma vaayirasii kan White House Dr. Anthony Fauci fi Daayirektara Waaltaa To'annaaf Ittisa Dhukkubootaa Dr. John Nkengasong dabalee ogeeyyiin fayyaa dhukkuba daddabraa kanarraa naannoleen addunyaa adda addaa maal akka barate torban kana keessa walga'anii mari'achuuf jiran. Gabaasaanii Paawul Johannesburg irraa ergite jaalanneetu dhiyeessa. Masriin yeroo jalqabaaf nama vaayirasii kooroonaan qabame qabaachuu ishee baatii guraandhala keessa bartee aangoonni eegumsa fayyaa uummataa kan Afrikaa gara tarkaanfii fudhachuutti qajeelan. Torban tokko booda kan biyyoota 55 miseensummaan qabatee jiru gamtaa Afrikaa irraa hayyoonni Finfinnee keessatti walga'uun karoora qaban dhiyeessan. Baatii 9 booda hoogganaan tajaajila fayyaa kan sadarkaa olaanaa deebiin qindoominaan kenname weerara dhukkuba ardii Afrikaa keessaa hamaadha jedhame kooroonaa irraa lubbuu namootaa oolchuu danda'eera. Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 kan qabaman miliyoona 1.9 yoo ta'an kunis isa silaa ni dhaqqaba jedhameerra xiqqaadha. Dr. John Nkengasong waaltaa ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Afrikaaf daayirektara ta'uun hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerara vaayirasii kooroonaa kana ittisuu ardiin Afrikaa akka danda'u mirkaneessinee jedhan. The key unifying leadership of the continent very early on in February has been a very critical factor in. Dhimmi ijoon hoogganoota ardii Afrikaa dursinee baatii guraandhala keessa tokkummaan akka karoorfatan gochuu keenyatu vaayirasiin kooroonaa akka hin facaane ittisuu irratti gargaare. Baatii bitooteessa jalqabatti ituu waan hundumaa hin cufne ta'e. Fakkeenyaaf akka Afrikaa kibbaa kan guyyaa 2 lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamanii ni dabala ture. Wanni Afrikaa kibbaa mudate akka natti fakkaatutti weerara hamaadha jedhaniiru.
Dr. Kengasong akka dubbatanitti dhukkubi kun michummaan irratti hojjechuun murteessaa akka ta'e agarsiisee jira. Wal ta'uun qindaa'anii hojjechuun faca'ina vaayirasii koronaa to'achuuf barbaachisaadha jedhan. Dhaabbata biyyoolessaa United States kan dhukkuboota alerjiif daariqaa kan hoogganan Anthony Fauci kan weerara vaayirasii koronaan akka hamaatti miidhame United States jedhan. Wiixata darbe konferensii gama viidiyoon gaggeeffame kan hayyoota eegumsa fayyaa irratti kana dubbatan Fauciin vaayirasii kana ittisuuf qabxiilee 5 hordofamuu qaban tarreessan. Afaaniif funyaan haguuguu, walirraa fageenya meetira 2 qabaachuu, lafa namni walitti qabame irraa fagaachuu, mana keessatti walitti qabamuu mannaa alatti gochuu fi yeroo yerootti harka dhiqachuu akka ta'e dubbatan. If those 5 public health measures were adhered to universally and consistently over the country, it is clear. Qabxiilee 5 kana hojiirra oolchuun kunis sadarkaa addunyaatti akkasumas biyyoota keessatti haala dhaabbataan hojiirra oolaan akkuma muuxannoo darban kan biyyootaarraa argannetti ituu biyya keenya keessatti hojiirra oolchineerra ta'e weerarri yeroo ammaa akkaan dabale kan hin arginu turree jedhaniiru. Kutaalee United States hanga tokko keessatti hoogganoonni siyaasaa tarkaanfilee kana fudhatanii jiru. Kutaalee kanneen biroo keessatti immoo barbaachisummaan haguuggii fuulaaf funyaanii yookaan maaskii falmiin uumamuun akkasumas uggurri kaa'ame dinagdee miidha jechuun didan. Fauciin akka jedhanitti dhumi falmii fi diddaa kana guutummaa United States keessatti weerarri dhukkuba COVID-19 akka hammaatu godhee jedhaniiru. Around June 19th, we had the beginning of a resurgence of cases due to the attempts to so-called reopen the economy. Gara waxabajjii 19tti diinagdee fi biyyattii deebifnee bannaa jedhan yeroo sanatti weerarri kun irra deebi'ee ka'uu eegale. Qajeelfamni hordofamuu qabus akkuma kutaalee biyyattii adda adda ture. Sana booda weerarri deebi'ee ka'uun namoonni gara 70,000 ta'an dhukkuba koovidiin qabaman. Sanbooda lakkoofsi kun gara 40,000tti gadi bu'e yeroo hanga tokkoof. Amma giddugaleessaan 86,000 ol guddateera. Kunis ka torban tokko giddugaleessaan yoo ilaalledhaa jedhan. Mee 80,000 jennu. Baatii keessa jirru sadaasa gaafa 4 guyyaa tokkotti nama 100,000tu qabamee jedhan Fauciin. Yuunivarsiitiin Johns Hopkins akka jedhutti United States yeroo ammaa namoota COVID-19 qabaman miliyoona 11 caalaa akkasumas lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan dhumanii 250,000 ga'ee jira. Gama biraan waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaa kan Afrikaa irraa Dr. Kengasong akka jedhanitti hoogganoonni Afrikaa weerarri marsaa biraa dhufuu waan maluuf jecha tarkaanfiin vaayirasicha ittisuu akka barbaachisu dhiibbaa gochaa jiran. Kunis keessumaa Aljeeriyaa, Tunisiyaa, Keeniyaa fi Afrikaa kibbaa keessatti jedhu. There's a very worrying tale is beginning to emerge, and we are recording now about 10,000 cases per day. Waan akka yaaddessaa ta'etu mul'achuu jalqabe. Yeroo ammaa guyyaatti namoota vaayirasii koronaan qabaman 10,000 galmeessina. Yoo waan tokko hojjetamu ta'e ammas ta'e booda weerarri marsaa lammataa nu mudachuu malaa jedhaniiru. Namoonni Afrikaa qaamaan otoo hin taane yaadaan tokko taanaan ardittiin vaayirasii kana injifachuu akka dandeessu addunyaatti agarsiisuuf jirraa jedhu Dr. Kengasong. Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti nageenyi dhabamuuf ittiin ka'insisaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Beenishaangul hin ta'in abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesar Gargaaraan Daamxoo Tasammaa. Ogeessi seeraa obbo Tamasgeen Gammachuu immoo gama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraa irraa ba'an irraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhibdeen uumamaa jedhu. Barsiisaa Daamxoon walitti bu'insa kana keessa jiddu seentummaan waa takka jirutti amanu. Obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu. Dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu hayyoonni lameen. Naakoor Malkaatoo Amboorraa gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti baatiiwwan darban muraasa keessatti
mootummaan akka jedhutti addi bilisa baasaa uummata Tigraay hidhattoota gumuz leenjisee maallaqaan gargaareef hidhachiiseen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbaa akka ture kan gabaafamaa ture. Godinni Matakkal labsii yeroo tattamaan bulchiinsa koomaandii poostii jalatti akka bulaa jirtu kan himamus ta'u darbuu lubbuu namoota hin hidhatinii hambisuu hin dandeenye akkasumas buqqaatii irraa isaan baraaruu hin dandeenye jechuudhaan kanneen ceephaan hedduudha. Yeroo tokko bifa sabummaa qabaachuudhaan yeroo biraa immoo haaluma waliigalaatiin lubbuu lammiilee nagaa godina Matakkal keessatti darbaa turee fi rakkoowwan godina Matakkal keessatti uumamaa turaniif sabab isaa maali jechuudhaan hayyoota dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa Yuunivarsiitii Dabra Biraanitti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaati. Ka'umsa rakkoo Matakkalii kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. አካባቢ ላይ የህገ መንግስት ጉዳይ አንዱ ነው። የህገ መንግስት naannoo Beenishaangulitti waa'een heera mootummaa rakkoo isa tokko. Heera naannoo Beenishaangul tumamerraa sabootni naannichaa 5 abbootii qabeenyaa lafaa akka ta'an yommuu eeyyamu Amaaraaf sabootni kanneen biroo naannoo Beenishaangul keessa jiraatan garuu mirga abbummaa lafaa dhorkatamuun callisanii akka jiraatan kan eeyyamu. Yoo mirgi abbaa lafaa hin mirkanaa'u ta'e bakka bu'umsi hawaasa keessatti qabaatu gaaffii keessa seenaa jechuudha. Yeroo gochaatti seenamu ammoo ajjeechaaf buqqaatiinis jiraachuu malaa jechuudha jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgan Gammachuu gama isaaniitiin ka'umsa rakkoo godina Matakkal keessaa ilaalchisuun yeroo dubbatan akkas jedhu. Bira jiru ammayyuu muddama guddaatu jira. Gara bakka tokkotti uummanni buqqa'eetu bakka gandarraa keessuma gandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti buqqa'eetta. Kanaaf ka'umsa jettee fi ka'umsa guddaan ilaalcha siyaasaa dhaaba siyaasaaf garee siyaasaa adda addaatiin ilaalchi siyaasaa kanarratti adeemsifamaa jiru. Walitti bu'iinsa kanaaf gahee guddaa qaba. Keessumaa leetonni karaa gama Amaaraa jiran kanirra darbanii Beenishaangul ristii keenya jedhanii yeroo adda addaattu maglachaa adda addaa beeksisa adda addaa baasaa turanii namoonni kun erga ristii keenya jedhanii erga erga lafa keenya jedhanii lafa kanarraa nu buqqisuuf xiyyeeffatanii ka'anii kan jedhu sodaa guddaa turre jira. Gaanaa muummee ministeeraa hidhadhaati lola ofirraa lola erga jedheeti mana keenyaan dhumnu kan jedhu baay'inaan dargaggoonni kun gara lagaatti isaan baqatanii gara fincila akkamitti deebi'anii jiru. Qaamni siyaasaa beenyu jedhamu yeroo adda addaatti maglachaan ni laatu. Mootummaan naannoo Amaaraa karaa kominikeeshinii isaaniitiin jechoonni jedhaa ture jidduu gallee kifeenneen lollaan ni jedhaa ture. Waan Beenishaangul immoo mataa isaa lafti keenya qofaa miti Kwaaraa Yuungaa, Shaashmii Yuungaa bakka adda addaa naannoo Amaaraa bakka tuqanii deebii isaan laataaf wal ga'ee muddamni kun aangoota mootummaa dabalatee dhimma kanarratti karaa lafa jalaatti waan hojjetanis uummatatti gad bu'ee uummatarraa immoo gara sabaaf sablammii jeequmsa keessumaa uummata Amaaraa uummata guddaa uumaa jira. Kanaafuu gahee bakka jira deemna mana. Gama mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziin kan dhagaa turre haleellaa sanaan yookaan ajjeechaa suukanneessaa lammiilee irra gahaa tureen kan miidhamaa ture sabaan tokko miti. Abaluunis kan of keessatti hammate yookaan immoo saboota kanneen biroos kan of keessatti hammatee jedhu. Haleellaa taasifamaa jiru irraa wal dhabdeen jiru isa sin jettan ta'uu maaliin mirkaneeffachuu dandeenya? Oromoon warri Shinaashaa jedhamu Agawuunis eenyu Amaaraa dabalatee du'aa jiru. Garuu xiyyeeffannoon yeroo baay'ee irratti taasifamu uummata naannoo Amaaraa fi uummata uummata Amaaraa gidduutti kan jedhe uummanni Oromoo uummanni Amaaraa uummanni Agawaa uummanni Shinaashaa walitti makamanii jiraatu. Yeroo baay'ee bakka tokko isaanii naannoo daangaa Amaaraa kana gidduutti dhiyeenyaan wal keessa kan isaan jiraatanii bakka akkasitti naa tarkaanfii fudhatamu walumatti jimlaa walumarratti nama isaan irraa adda ta'e irratti kan tarkaanfii fudhatan. Miidhaan garuu innaa tarkaanfiin adda addaa fudhatamu Oromoon keessa hin duune Shinaashaan hin duune Agawaan hin duune inni jedhu du'aniiru. Qabatamaanuu hundi keenyayyuu yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti waan turredha. Lammaffaa maaliif kana jedhu rakkinni keessan maal jettee isaanii immoo karaa adda addaatiin qorannoo irratti gootu kan akka deebitti silaatan jechoota achi daddarbatan kana lukkoo kana boodee fedhan kan nutti ati lafa kana qofaa lafa kanarraa jireenyi isaanii ammoo laaltu hundi baay'inaan bosona irratti hirkataniiti kan jiraatanii waan adda addaa bosona keessaa waan argamuun kan jiraatan hojjetanii qotanii maal godhanii miti. Bosonni kun dhufee kana boodaa jireenyi keenya gara fuudhanii namoota sadanna kan jedhu sodaa guddaa isaan irratti jira. Lammaffaan namoonni akkas jedhan investimantiidhaaf dhaqatanii investimentiidhaan dhaqanii lafa isaarra qubatan lafa kanaa boor referendarii godhaniitu filannoo godhanii gara isaaniitti dhiyeeffachuuf irratti ammaan hojjetamaa jira kan jedhu. Kan ammaa inni kun itti bobbaasoo jette jechoota filasiin jedhe gamaa gamanaan aangoonni mootummaan isaan darbatan walitti darbannaa qofaa osoo hin ta'in gara uummata isaaniitti gadi buusanii waan kana mobilaayisu. Inni kan biraan ittaanaa muummee ministeeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana kan ta'an Dammaqa Mokonnin lammiileen nagaa lubbuu isaanii hidhatanii baraaruu qabu jechuun kan ergaa dabarsanii haala ittiin namootni hubatantu adda malee kaayyoonsaa namootni hidhatanii akka wal fixaniif miti yookaan rakkoon biraa akka dhalatuuf miti kanneen jedhanillee jiru. Sun maal jettu asirratti?
wanta akkasii miidiyaadhaan baay'ee televezyiiniidhaan dubbachuu kee bira tu danda'ame keessaan itti deemtee qaamota gochuu barbaachisu mari'achiiftee akkuma amma godhaa turan sana milishaa leenjii haa ta'u tapha adda addaa godhanii kanaan uummata wajjin mari'atanii kan gochuu qaban. Isaan dhiisiitti namumti inni kan bal'aa'onni inni kana keessaa gahee hin qabne jedhamuyyuu jecha gaafasi sirrii akka hin ta'in dubbatameera. Fakkeenyaaf muummeen ministeeraa haasaa paarlaamaa keessatti godhanii nu kan barbaannu malooshaa qabatanii gasoo qabatanii jireenya isaanii akka jijjiiran malee kawwee hidhatanii akka warra laftitti jedhama. Sun akkamatti miti kan darbatame jecha gaafas kaanaa muummee ministeeraa dubbatame sirrii akka hin ta'in ibsuuf jedhee kana fudhate. Hiikoo garaa garaatti laachuuf eenyuufuu banaadha jechinni gaafas darbate. Kanaaf inni sun mataasaa gahee mataasaa qaba jedhee dubbachuu. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa yeroo garaa garaatti baasaa turaniif rakkoo naannicha keessatti uumamuuf giddu seentummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaatiin kan eeraa turan kana ilaalchisee obbo Tamasgeen yaada isaanii akkasitti kennanii jiru. Anama saganaa wajjin amanee fudhachuu na dhiba. Maaliif rakkinni jiru jechoota angootiidhaa fi ibsa jennu adda addaa karaa dhaabulee siyaasaatti illee siyaasaatti bahuu jedhaa jirra. Otuu kana jennu gara wahaati jechuudhaaf yeroo adda addaatti koo lafti kun kan keenya riftii keenya kan jedhani dhaaba siyaasaa ABN fi dhaaba siyaasaa angoota mootummaa naannoo Amaaraa jiran. Karaa biraatiin kana qofaa miti kan keenya Kwaaraanu kan keenya Chaagniinu kan keenya darbanii kan irra jirani hooggantoota mootummaa naannoo Beenishaangul. So jeequmsaaf kanatu gahee godhataa jira. Isaan kun immoo karaa adda addaatiin karaa harka lafa jalaatiin namoota hidhachiisanii waraana kana deemsaa jiru. Erga jenne hawaatii wajjin akkam gosa bittaa qabsiisnu namoota kana hawaattu qacaree caasaa mootummaa keessa kaa'ee mindaa kafalaa jira. Mootummaan itti mootummaa biyya bulchaa jiru. Kanaaf ani inni kun dubbicha lafarra harkisan dhiisuuf waliin gara biraatti qabatan darbu itti gaafatamaa fudhachuu dhabuuf waan jedhamu malee isaan jedhee amanuudhaaf fedhudha. Piroofeesar Gargaaraa Daamxoo gama isaaniitiin rakkoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamuuf harki hawwaatu jira jedhu. ይህን ሁኔታ ህወሓት በአግባቡ ኤክስፖርት አድርጎታል። ያውቀዋል። እርሻና ኢንቨስትመንቶች ሙሉ የመተከል ዞን naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin hawwaat sirriitti beeka. Lafootni investimantiitiin qonnaatiin Matakkal keessa turan hundumaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti jeneraalotaaf kolonelota hawwaatiin kan to'atamee ture. Yeroo bakki bishaan hidhaaromsa guddichaatti ciisu qulqulleessanis hojii bosona qulqulleessuu sana kan fudhatan jaarmayaa isaanii meeteek jedhamee waamamu yommuu ta'u akka barbaadan qofaatti lafa sanarraa muka qulqulleessaa turani. Yeroo sanatti immoo hojjettoota guyyaa hawaasa Gumuz keessaa kan argataa turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2011 karaa dimookiraasiitiin yeroo hawwaat sirna mootummaa keessaa dhiibaman hojjettoota guyyaa sanaa akka meeshaa waraanaa hidhachiisaa turan odeeffannoon jira jedhan. Rakkoon naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal keessatti uumamu akka furamuuf yoo barbaadan wantoota godhamuu qabu jedhan obbo Tamasgeen akkasitti kan isaan ibsan. Furmaanni isaa tarkaanfii garii lamaan irratti fudhachuu. Fakkeenyaaf hundi keessaas gaggeessota mootummaa ta'anii jechoota adda addaa daddarbatanii uummata kana warra kakaasaa jiran gama naannoo Amaaraatiin naannoo of danda'ee jiru tokko keessa galanii lafa keenya riftii keenya warra jedhan jidduu gallee tarkaanfii fudhannaa warra jedhan kanarratti tarkaanfii fudhachuu. Isaan kana walqixa gara gama lamaanii hamma tarkaanfii fudhatanii utuu komaandi poostii dhiiftee waan biraa gootee wantichi hin qabbanaa'u. Jara garuu garlachuu walqixxee fudhachuu. Amma gardee Beenishaangul keessa warra jiran Amaaraarota irratti fudhachuun ni mul'ata. Garuu gama Amaaraatiin hooggantoota mootummaa dhiisiiti warra siyaasa godhanii waan kana naannoo kana keessa garanii uummata irratti kakaasaa oolan tarkaanfii fudhatanii jiru. Furmaata ta'uu kan danda'u garlachuudha warra siyaasa dulloomee fi ilaalcha lafa babal'ifachuu fudhatanii kan hojjetanii warra gara naa qindeessanii hojjechiisanii lachuurratu warra tarkaanfii fudhatanii qofaadha furmaanni kan dhufuu danda'u. Mala furmaataa rakkoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkaliin ilaalchisee Piroofeesar Gargaaraa Daamxoo Tasammaa haala kanaan ibsanii jiru. ዘመቻው ጠንካራ አሳታፊ የተሳተፉ አካል duula hundumaa hirmaachisee fi cimaa ta'e geggeessuun hidhattootaaf meeshaa waraanaa rakkoo uumuu danda'u dhabamsiisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi mootummaa naannichaas bifa hunda hirmaachiseen caaseffamuu qaba. Malli inni lammaffaa hawaasni achi jiraatu Amaaras ta'e Shinaashaa qorqalbiitiinis ta'e meeshaaleetiin ga'umsuu barbaachisa. Kan ammoo kan hojjetan mootummaa federaalaa, mootummaa Beenishaangul Gumuzii fi Amaaraa akkasumas gama Sasaabirru Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Bakar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii